jecha maqaan kee eenyu jedhamta eessarraa dhufte? Maqaan koo Shittoo jedhama. Shittoo Nagaashii kan irraa dhufe Bishooftuu irraayi. Tole utuu gara kana hin dhufin dura ati maal taatee turte? Ani da'een tureyyuu kaza ergan da'ee ka'ee raawwadhee bakka kadhachaatis manuma keessa ture. Waldasi nan deema amma xiqquma akkana siqeeyya sadii akka siqeeyya bakka ugaasee daa'imni kuni alkan guyyaa nagaan oola alkan simjeetuma funyaan isaa affana. Mucaa kee kana ukkaamsaa jechuudha. Oduman akkana jedhu nan kadhadhaa fi irratti hojjettu maqaa Yesuusiitiin mucaan kun kennaa Rabbiiti. Waaqayyo kenne waan ta'eef jechaatuman torban tokko akkas darbaa ture ilmaan kadhadhaa akkana kimin geessine guyyaa nagaa. Galgala harmeenootti kennu harmeen qabatu isa booda funyaan cufamee afaan cufamee eessan alkan gizee malee jechuudha inaffana. Kana marraan kanan ka'e bakka waldaa kana deemuun qabaanan jedhuun ka'ee dhufe murteessee amanee maqaa Yesuus Kiristoosiin ani kan mucaa kanatti ergame kan mana koottis ergame hundumaa gurgufadheen galaa deemuun qabaneetuma murteessee manaa ba'ee macarrashaa irratti warri rakkoo qabdan warri dhukkuba qabdan akkana baasidii kadhanna dhugaa jedhan dhumarratti jechuudha. Odumachi dhoowwanuu dhibbadheetuma giddumaan achi ga'ee kana sanii naan jennee maal taate naan jedhe rakkoo kootti madheetiin rakkoo koo san dhagaanii bilisa naan jedheetuma mucaa kootitti biifanii mucaa sun erga guyyaa saniiti nagaa rafataa nagaa funyaan isaatiin hafuura baafataa wanna tokkicha erga sanii waaqayyo haa ulfaatu maqaa isaa yaa ulfaatu tokko waggaatti qabnee ilaalu bilisa waggaadhaan fakkaachuu danda'a akka qaldiittoo qabatan yookaan ofirraa baasaa nun jedhanii jechuun lapheedha fudhachuu jechuudha. Isaan amma amantaadhaan bilisa waggaa jedhan san waan ta'u namatti fakkaatu. Garuu ani amaneetuman liqibseetuman lapheetti fudhadhee fayyaa isaa hagammaatti kinoo baadhiin jira jechuudha. Waaqayyoo galata galchaa. Waaqayyoo galata galchaa. Inni kabiraan. Lammaffaan immoo anuma jechuudha. Innis galgala. Guyyaa akka bara kiibinna inni eefinatti fakkaata. Garuu nan kadhadhaa innis anas galgala qaama koo dura harmee irraa jammare harmee kana nan hoosisa. Oduma na hoosisuu na nyaachuu qabe nan hooqa. Oduma na hooquu nan kadhadha. Yaa Rabbi ati hafuura hamaadhaaf dabarsitee nan kennitu ati harka kee narra qabi. Gaachana kee narra qabi. Ani sitti of kennee jira jedhee inuman kadhadhaa garuu na nyaata. Daa'ima kana noosisi minaan jechaa ture baamara kootis garuu ni gooftaan qabu an nan hoosisa kan na keessa Kiristoos waan ta'eef wahamaanis narratti hin ta'u daa'ima kootis hoomaan godhu jechaatuman torban tokko akkas torban lama ga'ee harma kee kana si hoosisa na nyaachaa ture garuu hoosisaatuman ture jedhee miila koo lamaan kanattis na darbeetuma na uttisuu qabe. Harma kee irraa gara miila keetti ce'ee darbaa ture. Kadhachaatuman anuma waan ta'uu sodaadhu narratti sin hojjetu. Guyyaa tokko sinaccaasa narraa harcaate jechaatuman amantaan ammas manaa ba'ee dhufee iddoo kana ga'ee anillee itti maddee bilisa naan jedhee amiin jedhee fudhadhee galeetuma nan isa harcaasee galee jechuudha. Mee Waaqayyoof galata galchaa. Maqaa Waaqayyoo guddaadha. Kanaaf atamma ofii keetiis fayyaadha mucaan kees fayyaa? Anis fayyee mucaan kootis fayyee Waaqayyo waan baay'ee hojjete abbaan koollee dhufee asitti nabsee haaraa. Mee abbaan kee maal ta'ee ture? Abbaan koo gooftaan qabu ture. Tole. Amantaan qabu ture. Biyyi keenya xiqqoo baay'ee rakkisaadha amantaan isii warra koo keessaa numati amantaa fudhate baay'ee dhiphachaa ture garuu Waaqayyo kadhachaatuman ture. Amma gaafan iddoo kana dhufu mana jiraan biyyaana bira dhufee jechuudha. Guyyaa tokko ani ka'ee bakka iddoo kanatti deebee dhufa iddoo kana taatan hin jedheen asumatti na eegaleetiin iddoo kamii naan jedhe iddoo kana taati hin jedheen. Ahaa keessa sanii naan jedhe. Ankiyya bichaatii miti hankeetis yanuman dubaati Yesuusi. Ga'eetan dhufannaan dheeraanis nan dhaqaa dhaqeetan laalaa naan jedhe. Kasaa bakka ani dhugaan natti fakkaannee waanuma jedhu wallaanis malee amanuun dadhabee jechuudha. Humna kooti olan gammade. Inni abbaan manaa kootis inni amantiin qabu. Bakka waanuma dubbatu dhabe. Indee gaasheetti deemuudhaaf faazer naan dhaqeetan laalamaan rakkoo qabaneeni dhufee iddoo kana ga'ee bakka fuulduratti baasanii warroota nabsee haaraa jedhanii kadhatanii fi iddoo kana ba'ee hundumaa amiin jedhee keessi isaa gammadee kuni amantaa addaati malee ani hin beeku kurraachidha. Inni haasaa jira ammallee abbaa bira ga'eetti jechuudha.
ከዛማ ከረተኒ ፊደመኒ ኢዶ ሆጂሌ በርባደት ቱሬ ነው ጀደደ አሲበ ጋፋ ቶርበን ይቹ ቶርበን ኢሳቲቲ ሆጂ አርገቴ ሆጂቻ ጅራ መለ ሆጂ ገሌ ዋቀዮ ባሩሰ ቀቡ ባሩሰ ዶክመንቲ ወይ ቀቡ ሞ አኳ አረ ዶክመንቲ ለቀቡ ሲጋራሙ ገበሬ ዳቆታ ቱሬ ኢየሱስ ጋሩ ዶክመንቲ መለ ነመቀጨራ ይቹ ነው ዋቀዮ kanaaf amma hojii hojjetaa jiru. Hojii hojjechaa jira. Lubbuun isaanii fayyite karaa biraa immoo hojii argatan. Lubbuun isaaniis fayyiteerti. Tokko immoo dhukkubaa ture. Dhukkubeen beeku si garramu. Amma xiqqaa dhuggaa 57 akkasiin taa'in jechuudha. Amma waan dhufu suruma bakka akka tokko godheetuma dhukkubsate manuma koo dhufu. Suruma waan qabee dhiisu walii wallaalee dhiisuu didee yoo dura manaa ba'ullee dhiifama wajjin. jedheera nanna galeera wate akkamittan naqa na cinqaa qufaan kun na qufaasa na tursiisa na cinqaa naan jedhe yoo achi dhayte cinqiin hin jiru gammachuu malee huncufa soo ta'e lafti jira ittuuf ta'a Yesuus irraa fuudhee galabbata ati bichaan achi naa ga'ee tan manaa baase erga guyyaa saniitiin qufee beeku waan tokko dhukkubsatee beeku. Mee Waaqayyoo galata galchaa. Waaqayyo si haa eebbisu ulfaadhu iddoo keetti deebi'e. Galatoomaa Waaqayyo.